warqeedhaan labbaxamee jira gaafa naan jettani innis anaaf gaafidha maaliifi nagarree waan ta'eef jechuudha gammaatti Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen qalamii biraatu biddibameera boca biraatu irratti bocameera silee adda addaatu irratti ka'eetoo jira inni kun anaaf gaafidha jechuudha kanaaf gaafii kana namoonni naaf deebisuu jira dandeessa yoo jiraattanii kallattii onlaayinii irratti walii wajjin haasa'uu hin dandeenye Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen gaafiidha anaaf jechuudha hin jiru እሺ maaf gaafii isinitti uumuu dide maaf gaafii isinitti uumuu dide warri itti jiraachaa jirtan maaf gaafii isinitti uumuu dide macaafni kan jedhuu fi innis nuti har'a baannee deemnu tokko miti garaagarummaa guddaa qaba garaagarummaa guddaa qaba hamoo macaafa tanaayyuu tiknasiin isaa hamoo macaafa kanaayyuu kan hin furdannedha dheerinni isaa yaa'u xiqqoo macaafa kanarra kan jira galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u kanaaf tiknasiin isaa kudhan dheerinni isaa 50 kan hin taane tiknasiin isaa kudhan kan hin taane dheerinni isaa 50 kan hin taanetu baatamaa jira akkaataa ba'aasaas immoo gaafa laallu bifa kanaan miti kan inni baatamu nama 40 miti kan baatu nama tokkichatu baatee deema kanaaf wanti baay'een isa kan bara keenyaa wajjiniin tokko miti jechuudha asirratti tokko miti jechuudha kanaaf iyyuu isa kana asumatti ergan laalee booda gara biraatti tarkaanfanna jechuudha galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u ameen ameen kanaaf akkaataan inni itti hojjetamu kana bara keenya keessatti immoo yoo inni namni tokko baatee deemu dha kanaan tokko miti jechuudha akkaataan hojii isaa isa Museen itti ajajame sanaan garaagarummaa guddaa qaba jechuudha tokkummaa wayitiyyuu hin qabu waliyyuu hin fakkaatu walitti hin dhufu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u maaliif ta'e kuni gaafiidha warra hordofaa jirtanii fi kuni maaliif ta'e gaafattanii beektu waa'ee kana kun maaliif ta'e kanaaf mallattoo gaafii Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kun maaliif ta'e jettanii too mallattoo gaafii gaafachuu qabdu kuni maaliif akka inni ta'e Yesuusiidhaaf galanni guddaan maaliif akka inni ta'e wanti kuni maaliif akka inni ta'e mallattoo gaafii irra keessanii too gaafachuu qabdu waan siif hin galle duukaa deemuun dhaloota qubee taate nama dubbisu taate nama dubbatu taate nama dubbachuu dandeessu taate soo jirtu nama dubbisuu dandeessu taate soo jirtu warra kaanu nama hubachiisuu danda'u taate soo jirtu waan siif hin galle akkasumaan gaafa duuka deemte sirrii miti kanaaf gaafachuudha amma mana keenya keessatti warra wangeelaataa keessatti dhaloonni waan isa barbaachise hin gaafata waan gaafii isatti ta'e hin gaafata irra siif hin darban maaliif sammuu hidhanii miti dhaloota kan guddisan sammuu isaanii bal'ate boru si qaba ilmi kee har'a irra diddibdeetuma yoo bira dabarte boru ilmi kee si qaba wanti ati har'a facaafte boru hin biqila kana ammatummoo ilma keeti dhalootaaf yaadu ta'uutu nurra jira wanti nuti hojjechaa jirru kuni maalin wanti nuti gochaa jirru kuni maalin dhuguma taabonni bara keenya keessa jira macaafni maal jedha macaafni samaaniyaa aduu keessaa warri macaafa keessan samaaniyaa aduu dubbistan Ermiyaas irra deema samaaniyaa aduu warri farka qabdan jechuudha macaafa samaaniyaa aduu yookaan immoo macaafa 81 warri fayyadamtan jechuudha Ermiyaas raajicha bira na dhaqa Ermiyaas raajicha raajii waaqayyoo Ermiyaas bira na deema Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u warri macaafa 66 of harkaa qabdanis Ermiyaas bira dhaqa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen haleluuyaa macaafni maalaasaa nuti hoo maalaasofna macaafni maal lallabaa nuti maal lallabna macaafni maal haasaa nuti maal haasofna oduun macaafni nu dabarse maalidha nuti kan odeessaa jirru hoo maali Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Ermiyaas irratti sagalee waaqayyoo maal nuuf jedha haleluuyaa Ermiyaas 3:16 irratti akkas jedha
باسا ورّي مچافا قبدن 80 aduu kan qabdu 80 aduu keetirraa baasi akkasumas immoo iyyuu 66 kan qabdu 66 keerraa baasi Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen waan qabda irraa baasa macaafni tokkuma waan ta'e namootatu gargar dhiiba yeroo baay'ee akkasidha isin baay'attanii biyyicha keessa yommuu guuttan namni waa'ee saanduqa kakuu Waaqayyoo dubbatu namni waa'ee isaa yaadatu kan isas kan barbaadu hin jiru deebi'ees hin hojjetamu ኢየሱስ ክርስቶስን ገለኒ ጉዳና ነው በምድር ላይ በበዛችሁ ጊዜ የቃል ኪዳኑን ታቦት የሚፈልግ የሚሰራ የለም ይላል የሚፈልግም የለም የሚሰግድለትም የለም የሚሰራም የለም መቼ እናንተ በምድር ላይ በበዛችሁ ጊዜ የቃል ኪዳኑን ታቦት የሚፈልግ ሰው የለም ይላል እሱም አይሰራም ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዳግም አይሰራም ከእንግዲህ አይሰራም ሕዝብ በምድር ላይ በበዛው ጊዜ የቃል ኪዳኑ ታቦት አይሰራም ሰምኒኮ ለፈረድ ገባየተን ይቦዳ ታንዱቅኒ ከኩ ዋቀዮ ከነቹን ታቦኒ ዋቀዮ ሱኒ ሂኖጀተሙ sababni isaa maaliif jedhe የታቦቱ ጌታ ሱራሱ በሕዝቡ መካከል ስለሚሆን አባን ታቦቲቻ ዋቀዮ መታን ኢሳ ማላንታ ጀዲ ኢሲን ጅዱን ቡፈዳ ጀዲ ኤሰት ኢሳያስ ቶርባ ኩዳ ፍረት ኢየሱስ ይዳፍ ገለኒ ጉዳና ነው ኢሳያስ ረቲ ማል ጀዲ ዋቀዮ ኢሲን ጅዱን ቡፈዳ ጀዲ isin jidduun jiraadha natu isin jidduu jiraata ammayn barritti taabotaan geggeeffamaa turtanii barritti taabotaan jiraachaa turtan darba yeroo sanatti yeroo sin lafarratti baay'attanitti sabni na dhaga'u sabni na sodaatu yommuutti lafarratti baay'atutti anatu saba jidduu buufata waan ta'eef taabotichi inni seera koo agarsiisu suni yookaan immoo inni waa'ee koo agarsiisu suni እያዳተሙ ጀድ እሺ ማልጀዳ ኢሳያስ ቶርባ ኩዳ ፍረት ተከዘዳ ከናፍዝ ዋቀዮ ፊሳቲ ምልክታ ሲኒፊን ከና ኩኖ ዱርቢን ኡልፎፍቲ ኢልማስ እንደዚ መቃሳስ አማኑኤል ጀቴ ይሞጋፍቲ አማኑኤል ጀቹን ዋቀዮን ወጅኒ ጅራ ጀቹዳ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ይሁ ስለሚሆን ዋቀዮ መታሳ ሰበው ጅኒ ዋንታው ሳንዱቅቺ ዮካን ታቦቲቺ አካም በርባችብኔ ኤርሚያስ sagalee isaatti keessatti yookaan raajummaa isaa keessatti dursee dubbateera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubbateera. Yoo irras ni deebi'a. Ermiyaas 3:6 isin baay'attanii biyyicha keessa yommuu guuttan እናንተ በበዛችሁ ጊዜ በምድሪቱ ላይ በሞላችሁ ጊዜ እሺ isin baay'attanii biyya keessa yommuu guuttan namni waa'ee saanduqa kakuu Waaqayyoo dubbatu namni waa'ee saanduqa kakuu Waaqayyoo dubbatu ስለ ታቦቱ የሚናገር ሰው namni waa'ee saanduqa kakuu Waaqayyoo dubbatu ኢየሱስidhaaf galanni guddaan haa ta'u namni waa'ee isaas yaadatu kan dubbatu kan yaadatu kan dubbatu kan yaadatu kan isa barbaadus hin jiru erga jedhee booda dhumarratti maal jedha inni deebi'ee hin hojjetamu baka deebi'ee hin hojjetamu lammaffaa deebi'ee hin hojjetamu ከእንግዲህ በኋላ ዳግም አይሰራም እየተባለ መጽሐፍ እኮ ነው የሚለው እኔ አይደል እኔም ከሆነ ደግሞ ይቀራል የሐሳብ እኮ ይቀራል የሰው ሐሳብ አይዘልቅም አይሰራም የሰው ሐሳብ